Oduu Simbirtuu Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed duulaaf of qopheessan. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gurraachonni hundi duula biyyoonni badhaadhaan Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf tiratan hubatanii gurraachonni Afrikaa hundi duula Itoophiyaa irratti baname qolachuuf haa ka'an jedhan. Nuti duunee Itoophiyaan haa jiraattu jennees boruu kaafnee gara duulaatti imaluuf murteessineerra jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Warri qe'ee taftan qe'ee keessan sirnaan eeggadhaa Itoophiyaaf jiraadhaa kadhannaanis nu deeggaraa jedhan. Itoophiyaan barabaraan kabajamtee haa jiraattu Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed 13 bara 2014. Oduu Simbirtuu Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed duulaaf of qopheessan. Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gurraachonni hundi duula biyyoonni badhaadhaan Itoophiyaa jilbeenfachiisuuf tiratan hubatanii gurraachonni Afrikaa hundi duula Itoophiyaa irratti baname qolachuuf haa ka'an jedhan. Nuti duunee Itoophiyaan haa jiraattu jennees boruu kaafnee gara duulaatti imaluuf murteessineerra jedhan Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Warri qe'ee taftan qe'ee keessan sirnaan eeggadhaa Itoophiyaaf jiraadhaa kadhannaanis nu deeggaraa jedhan. Itoophiyaan barabaraan kabajamtee haa jiraattu Ministeera Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed 13 bara 2014.